akkam jirtanii nagaan isiniif haa baay'atu. Guyyaa irraa muddee sagalii eebba barattoota aartii instituutii akkuma dudduuba kiyyatti argaa jirtanii barattoonni kun aartii baratanii eebbifamuuf jiru waan ta'eef tokko gooneetiin wantoota isaan jedhanii fi hojiin isaan hojjetanii fi barnoonni isaan baratanii ba'anis immoo hojii aartii waan ta'eef uummanni Oromoo gara fuulduraatti kallattii aartiitiin maal akka irraa eeganii gaaffiiwwan tokko dhiyeessinaa fi wantoota isaan jedhan immoo wal wajjiniin kan ilaallu ta'a. Kanaaf wal wajjiniin hordofnaa. Natti himtaani gosa aartiitiin barattee baate. Tole walumaan nagaan nuuf haa ta'u. Maqaan koo Masfin Damisuun jedhama. Gosti aartii ani ittiin eebbifamaa jiru tiyaatara. Tiyaatira erga eebbifamteeti tiyaatira kanaanii gara fuuldura duraatti Oromoo fi Oromiyaan maal akka sirraa eegan? Baay'ee guddaatti Oromiyaa fi Oromiyaan wanti ishiin irraa eegdu waan guddaadha, abdii guddaadha. Aartiin Oromoo kana caalaa bal'atee ammas guddateera. Guddateen xiqqaateen jennu kana caalaa bal'atee dhaloonni na duubaa jiru ana fakkeeffate akka na duuba hiriiruu abdiin qaba jedhee yaada. Nama aartii Oromoo kana keessa hojjetu yeroo baay'ee namoota hojjetanii jiranii amma gara fuulduraatti isinis gara aartii Oromoo kanatti dhufaa jirta. Namni ati ajaa'ibsiifattu aartii Oromoo keessatti nama hojjetu keessa namni ilaaltee gara hojii kanaatti galtee hoo eenyudha? Ani namni baay'eetti ajaa'ibsiifadheetoo gara aartii kanaatti dhufe Muabbaa Huseeni leenjisaa mana kana isan sababeeffadhee mana kanatti dhufe. Ayyee galatoomi xumura irratti atillee bakka geessee ergaa dabarfattoo jiraatte namoota aartiitiifis. Tole namoota aartii kana keessa jiran hundumaa hiriyoota koo hunda isaaniitu baga geessanii jedhanii baga gammaddanii namoota moyyuu na duuba jiraniif isinis akka gara aartii kanaa dhuftanii aartii keenya kana guddate kana haala gaariidhaan wal qabannee akka tokkummaadhaan kaanee hojjennu abdiin qaba jedhee dabarsa. Qaakee fi gosa aartii ittiin baratte. Ayyee galatoomaadha. Mahammad Bakriin jedhama. Gosa aartii ani ittiin baheen fiilm meekingiidhaan hin bahe. Fiilm meekingiidhaan baate gaafa gara aartii kanatti dhufu Oromoo aartii instituutii kanatti gaafa dhufte aartii kana keessatti maal ilaaltee dhufte? Fedhii aartii waan hin qabuuf akka barsaa irraan waan beekuufan aartii kana bira hawwii aartii qabu irraa jechaaf anis gama kootiin aartii Oromoo guddisuu jechaafan dhufe akka kootitti. Hayyee aartii kana tiyaatira baradhee jette. Tiyaatira yeroo baratte kanatti immoo Oromoo fi Oromiyaan gara fuula duraatti ati nama aartiidha. Afaan keenya aadaa keenya beeksisuu irratti aartiidhaan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef Oromoo fi Oromiyaan maal sirraa eegdi? Oromoo fi Oromiyaan waan irraa eegdu ani akka nama Oromoo tokkotti aadaa Oromoo fi duudhaa Oromoo garaagaraa akkasuma iddoo kaalcharii garaagaraa jiru jechuudha. Uummata keenya addunyaatti beeksisuun barbaada. Aadaa Oromiyaadha. Oromiyaan kaalcharii garaagaraa qabdi. Kan hunda immoo addunyaatti beeksisee uummata keenya immoo tajaajiluun barbaada akka kootitti. Hayyee nama aartii Oromoo hojjetu keessaa namni baay'ee jaallattuu fi dinqisiifattu eenyudha? Dhugaa dubbachuudha nama aartii Oromoo wannoo keessaa nama nan Alibirraa jaalladhu qabu. Alibirraa onnee kooti baay'ee isa jaalladha. Hayyee galatoomi. Aartii barnootaa barattee baatee nuuf ibsita. Maqaan koo Yaasiin Seifuu Muhammad naan jedhanii gosni dipaartimentii ani baradhe immoo fiilmi meekingiidha jechuudha. Fiilmi meekingii barattee baate ati amma gara fuula duraatti gosa amma ittiin barattee baate kanaanii Oromoo fi Oromiyaan maal sirraa haa eegan? Dhugaa dubbachuudhaaf waan ogummaa baradhe kanaan aartii Oromoo keessatti hojiiwwan hojjetamu keessatti jabaadhee ogummaa kana fayyadame waan Oromoodha hojjechuudhaaf abdiin qaba. Hojjechuudhaaf immoo Rabbi naa gargaaruun jira. Aartii kana keessa gara aartii kanatti yeroo dhufte aartii keessa namni ati ilaaltee dhufte yookiin nama aartii hojjetu keessaati namni ati ajaa'ibsiifattu yookiin jaallattu tokko eenyudha? Namni ani ajaa'ibsiifadhu namoota lubbuun hin jirre lama. Jalqaba irratti namni akka an malee ajaa'ibsiifadhu dinqisiifadhu aartist Haacaaluu Hundeessaa akka malee jaalladha akka malees dinqifadha. Itti aansee immoo abbaa isaa aartist Dooktora Kabajaa aartist Alii Birraa ajaa'ibsiifadha. Hayyee afgaaffii keenyaa fi guddaa galatoomi si jaallanna. Ulfaadhaa galatoomaa isinillee hojii keessan. Tole maqaan koos Chaaleen jedhama. Kan inni as keessatti baradhee fiilmi meekingiidha. Hayyee fiilmi meekingii barattee baate ati amma gama fiilmi meekingii kanaanii gara fuula duraatti Oromoo fi Oromiyaan maal sirraa eegu?
Fiilmiin Oromoo yaa akkuma beekamu akkasuma miti. Isa kana hanga ta'e darajaa steepii tokko gara fuulduraatti deemsisuudhaaf ammarratti ogummaa fudhanneen yaa xinnoo ishee yaalla jedhee yaada. Ayyee gara fuula duraatti fiilmii kana ceesisuu barbaadda gara aartii kanatti yeroo dhuftu jalqaba irratti namni ati ilaaltee gara aartiitti dhufte yookiin fedhiin ati akka gara aartiitti dhufuuf siga kaase maalidha? Achumarraanis namni ati jaallattuuf ajaa'ibsiifattu. Ani artistoota Oromoo keessaa kan baay'ee jaalladhuuf kan dinqisiifadhu artist Harii Birraati. Kaniin gara aartiitti dhufes yaa ijoollummaa kudha keessa koo jira garuu aartii kanin dhufe yaa saanumaan ilaaleetan. Keessumaa immoo gama aktingiidhaan Abbabechi artist Abbabechi baay'ee dinqisiifadhaan. Ayyee gaaffii keenyaaf guddaa galatoomii koongiraasiin jedhu. Galatoomaa sinis. Maqaa kee fi gosa aartii ittiin eebbifamtee nuuf himta. Ayyee maqaan koo Yerusaaleen jedhama. Oromiyaa Aartii Instituutii irraa tiyaatiraan eebbifame. Tiyaatiraan eebbifamtee waancaallee fudhatteetiin jirta. Tiyaatira kana yeroo hojjettu keessatti Oromoof Oromiyaan gara fuula duraatti maal sirraa eegu uummanni Oromoo bal'aan gama tiyaatiraatiin wanti sirraa eegnu maalidha? Okay, gama tiyaatiraatiin yeroo baay'ee yookaan aadaa fi seenaa duudhaan Oromoo gara yookiin immoo aartiidhaan baay'ee ilaalamu namis hin daawwatu garuu ani kana seenaa Oromoo duudhaa Oromoo gama aartiitiin gama tiyaatiraatiin gama fiilmiitiin guddisee Oromoof Itoophiyaaf miti addunyaatiif agarsiisaa jedheet kaayyoo qarfadheen jira. Ayyee baay'ee namatti tola. Namni ati aartii gara tiyaatiraa kanatti gara aartii Oromoo kanatti gaafa dhuftu namni ati baay'ee ajaa'ibsiifattuu fi baay'ee jaallattu aartii Oromoo keessatti namoota gahee qaban keessaa eenyu? Barsiisaa koo Muhabbaa Huseen. Muhabbaa Huseen ajaa'ibsiifataa jechuudha. Ayyee afgaaffii keenyaaf guddaa galatoomii. Ayyee galatoomaa sinis. Jirtu akkuma argaa jirru maqaa kee fi gosa ittiin eebbifamte. Tole carraa kana naa kennuudhaaf isinillee galatoomaa maqaan koo Jiituu Ayyalaati. Muuziqaa irraa. Muuziqaa irraati jechuudha. Meedaaliyaallee sirratti argaan jira. Meedaaliyaa kanallee muuziqumaan fudhatte. Eeyyee. Ayyee gara fuula duraatti gama aartii muuziqaatiin Oromoo fi Oromiyaan maal sirraa eegu? Gara muuziqaatiin waan agamu dandeettii kiyyaa jechuudha. Waan Oromoon qabu kana karaa Oromoo dhugaa Oromoo qabadde waan jiru uummata kiyyaaf dabarsuu yaada. Ayyee mee gara aartii muuziqaa kanatti gaafa dhuftu dubartoota keessaallee dhiira keessaallee namni ati gara ilaaltee gara aartii kanatti dhufte hin jira namni ajaa'ibsiifattuu fi dinqisiifattu. Tole gara muuziqaatti dhufuuf namni ajaa'ibsiifatu. Akkan gara muuziqaatti dhufuuf kan hin ta'eef tokko abbaan kootillee muuziqaa keessa jira. San gara saniin waan isarraa qabadhee gara isaatti akka hin deemu kaka'umsa godhadheen gara kanatti gale. Namni muuziqaa aartii warra hojjetaa jiran artistoota amma jiran keessa namni ati baay'ee jaallattu yookiin dinqisiifattu eenyudha? Kan jiran keessa? Kan jiranis du'an keessaas ta'uu danda'a. Yoosaan Geetahuun illee nan dinqisiifadha. Yoosaan Geetahuun gama dubartootaatiin hoo? Akkasumallee weellistoota jajjabaa qabna. Gama dubartootaatiin. Ayyee afgaaffii keenyaaf guddaa galatoomii Jiitu. Ayyee galatoomii isinillee. Ayyee jeneenus har'a guyyaarraa eebbifamuu kee baga gammadde siin jenna aartii gosa irraa eebbifamtee fi maqaa kee eenyu akka ta'e dhaggeeffattoonni. Jinanus Disaasaa jedhama maqaan koo aartiin irraa eebbifame immoo siyaasraa urjii baandiidha. Ayyee tiyaatira urjii baandiirraa eebbifamte waancaa yookiin meedaaliyaan sirratti argaa jiru kun maali akkamitti argatte? Ani cimina kiyyaan argadhe. Cimina keetiin argatte gara fuula duraatti Oromoo fi Oromiyaan jeneenuu sirraa maal haa eegani walaloon ati dubbisaa turtellee baay'ee namatti tola maal sirraa eegan? Tiyaatiraa fi walaloo babbareedoo. Ayyee jeneenuus tiyaatiraa fi walaloo babbareedaa gara fuula duraatti irraa eeguu jechuudha. Namni ati baay'ee gara aartii kanatti akka dhuftuuf si jajjabeessee jajjabinni kee eenyudha? Haadha kiyya. Haadha kee maqaan ishee eenyudha? Gaaddisee. Haati kee Gaaddisee jedhamti jechuudha. Akka aartii kana keessatti namni ati baay'ee ajaa'ibsiifattu eenyudha? Nama walaloo dubbisuu ijoollee ta'uu danda'a nama guddaa nama ajaa'ibsiifattu hin qabdu? Nan qaba. Ana
Gurree jedhamti. Obsee. Obsee. Guddaa galatoomiyaaf gaaffii keenyaa fi jabaadhu. Tole. Atis isa sitti amanan. Imaanaa jabaa nyaatte. Baay'inaan naan jajoo keessa. Ofii kee maraatti. Si taajjabiira namaa. Nama muriin galu. Mucaa kaleen aladhe. Si taajjabiira alu. Kan si cinaatti du. Ati furaaf jarjar. Beela obboleessa kee. Biddeen furdaa nyaata. Garaachi kee raamee. Summii si taanaqat. Si taajjabiira namaa. Nama dhugaan waanii garaasaaf jira. Taajjabiira namaa. Nama namuu hin beekne. Isa otoo siif ba'u deemtee lafa hin eegne. Taajjabiira namaa. Nama isa maqaatu isa kan argeemmo. Isa ragafna. Deddeemee bakka hundaa. Deddeemee bakka hundaa. Waan argiftan Eebbifamoon keenya baay'atti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii koongiraachuleeshin hundumti keessanii koongiraachuleeshin hundumti keessanii eebbifamoon keenya baay'atti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baada gammadanii hundumti keessanii baada gammadanii hundumti keessanii. Ifaaji ulfaataa jireenya taatamaa. Ifaaji ulfaataa jireenya taatamaa. Hunda mo'atanii har'atti geessa.